دعوتو تخينيا ورين بيا خيسة جرتني في بيا لا جرتن خبدا في جموجي جرتن خمقالا في بادية جرتن تكان قدان قباتا في خجنا قباتشو تاوس دريسا في خجنا دريسة تاوس هندي خيسنو بقى قويا جمتشو أيانا أمة مسلمة خبها في ديا أيانا قدا أكا الدنياتي جيفا مخنا بقى ربي نسنجي نسنجا قويا كن قويا جمتشوتي قويا مسلمتون الدنيا رجلن رجع أمانتا إسلاما شنن كيسا رجع تكرا وطني جمتشو راوي داسن قدتني وليف قدن إسلامني إسلام من رجشان كبدي واشان الراجع رمته شنن سن كيسا إني تكو صومنا أما صومني دبرسين خنا نمني عملا المنامات أداء المنامات نمني هجا وان قدو تكوجته راوته نجمد قويا خنا وان نجمدنيف رمضان نجي عنك جيفندي جتشوف جمدان أيام الإسلام قرقدان عيد الأضحى في عيد الفطر عيد عرفات في عيد صومنا خجان كن رجع أمانتان الإسلام الرجال رمت شنن كيسا إسا تكوجات أمورن قويا خنا أيام فتن إني أرانتنا خرمضاناتي إني مو فولدرتي تلوفوتينيو عيد عرفات خجان سوني حجي أركان الإسلام رجع الإسلام شنن الرات تكوجورا وطن gammachuu wiisan qooddatanii walii qoodan hundaafuu islaamni addunyaa irra jirtan biyya teenya jaalatamtuu Itoophiyaa fi biyya alaatis warra jirtan hundi keessanuu baga guyyaa gammachuu uummata muslimaa kanaan isin ga'een isin injaa akkuma beekamutti soomanni baatii ramadaanaa tun baatii 12 irraa adda baatii isii keessatti namni walii rahmatu walii rifatu yoo wal aarsellee dhiifama walii godhu yoo namni tokko nama tokko aarsellee walii obsu yeroo isii keessatti hulaan ibiddaa hundi cufamtee hulaan jannataa banamtu ji'a kana keessatti leenjii waggaa guutuudha gaarumina amalaatii fi obsaa fi waan gaggaarii hojjechuu irratti wal gargaaruu irratti harka qalleeyyii gargaaruu irratti dhukkubsataa gaafachuu irratti nama rakkate rakkoo isaa furuudhaaf bira dhaabbachuu irratti leenjii waggaa tokkoof ji'a tokko guutuu guyyaa 30 fudhatanii waggaa leenjii tanarraa raawwatan gammachuu akka amma arra nuti itti jirru kana ibaadaa tana raawwachuudhaaf jecha gammachuun guddaan guyyaa nama dhagayamu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa biyya makkaa irraa madiinaa dhufu warri madiinaa sun ayyaana qaban ayyaana isaanii san keessatti bahanii taphatanii farda gulufsiisanii alangeedhaan warreebanii eeboodhaan wal darbatanii ulee wal garafanii taphachaa turan hoggaa dhufee argu guyyaa kana caalu ayyaana kana caalutti rabbiin isin jijjiiree jeen guyyaan sun guyyaa idul fitriitii fi guyyaa idul adhaati guyyaa lamaan kana muslimtoonni aalama addunyaa kana guutuurra jirtan baga gammaddan baga guyyaa kanaan isin gee warra baranaa khabare hedduu warra baranaa khabare hegeree waliin waa godhuun jaa as keessatti akkuma arra nuti gammannee jirrutti dhukkubsataa keenyas rabbi nu haa fayyisu warra mana hidhaa jirus rabbi nu haa baasu biyya teenya biyya nagaa rabbi nu haa godhu rakkataa keenya hunda rabbi rakkoo nu haa baasu wal dhabbii ummata keenya jidduu jirtullee rabbiin gammachuudhaan walii taa'anii wal marihachuudhaan tadhumtu rabbi nu haa godhuun jaa hundi keenyaa'u akkuma fuulli keessan ifu kanatti warri as jirtanis warri bakka biraa jirtanis warri nu daawwachaa jirtanis baga guyyaa gammachuu guyyaa namni xiqqaan guddaan hundi gammadu kanaan baga rabbiin nu gahe baga rabbiin isin gahe warra baranaa khabare hedduutiin isin jaa